Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kana isinitti himna oduu sa'aatii kana kan isinitti himanii himlata dirribsaatiin Itoophiyaa keessatti namoonni dabalataa 46 vaayirasii koronaatiin qabamuun akka mirkanaa'e ministeerri fayyaa beeksise. Ministeerri fayyaa akka jedhetti sa'aatii 24 keessatti namoota 3,410 fi qorannoon laaboraatoorii taasifamee jira. Namoota vaayirasichaan qabaman keessaa 13 jiraattota magaalaa Finfinnee, 3 naannoo Tigraay, 15 naannoo Amaaraa, 11 naannoo Somaalee, 4 immoo konkolaachiftota daangaa qaxxaamuranii jedhamee jira. Namoota qabaman 46 keessa 8 seenaa imala biyya alaas ta'ee hariiroo nama dhukkubsate waliin kan hin qabne jedhamee jira. Itoophiyaa keessatti hanga ammaatti namoonni 701 dhibee koronaatiin kan qabaman yommuu ta'u, kana keessa 167 dhibee kanarraa akka bayyanatan ministeerri fayyaa beeksisee jira. Hojjetaa waajjira waldaa hojii gamtaa godina Harargee bahaa kan turan akkaataan du'a obbo Muhammad Amin ijoo dubbii akkuma ta'etti jira. Qajeelchi poolisii godina Harargee bahaa bakka reeffi nama kanatti argame jedhe naannoo Baabbillee nutti agarsiise jedhu maatiin. Bakka itti awwaalame jedhame immoo magaalaa Harar bakka awwaalchaa nutti agarsiifamee jedhanii jiru. Muhammad Siraaj dabalata qaba. Hojjetaa waajjira babal'ina waldayoota hojii gamtaa godina Harargee bahaa kan ture Muhammad Amin Siraaj mana isaa magaalaa Harar jiru hojiif bahee osoo hin galin hafee jaan maatiin isaa. Obbo Muhammad Amin haala suukanneessaa ta'een lubbuun dabartee akka dhagayan maatii isaa keessaa tokko kan ta'an obbo Shariif Muhammad OMN itti himanii jiran. Guyyaa manaa bahee ganama waajjira akka ture waayillan isaa akka dubbatan eessumni isaa himanii jiran. Gabbeetuma waajjira seen waajjira seenii beeksisa isaanii waajjira seenii gadiinji Abdiizaar Shanqa bilbila isaa qabame achumaan dhabame egaa bakka kana seenee wanni xiqqoo mana jira dhabdee ooltee bultee ammas guyyaa kaanis ooltee guyyaa kaan hojii qabattee gaafattee achi waajjira nuti arbaati isaan ijoolleen agarree jiranii amma akka deeffame poolisii kanatti halkan saftii kana gaara Baabbillee keessatti namni halkan deemu kabareen tokko harka isaa waraabsinaatu jiru. Namatti ijjatee waraabsina irraa buusanii poolisii Baabbileetti kennan. Qajeelchi poolisii godina Harargee baatis dhimma kanaa qorachaa jiraachuu malee waan biraa nutti hin himnee jaan. Obboleessi Muhammad Amin Nuuraa Umar ammoo qajeelchi poolisii godina Harargee bahaa reefka obbo Muhammad Amin naannoo Baabbileetti harkeetiin magaalaa Hararitti awwaalee ji'ee jechuudhaan BBC'tti hime. Akka gabaasa kanaatti poolisiin maaliif osoo maatii hin barbaadin awwaaleen gaafii deebii hin harkatin. Maatiinis shakkii qabnaa jaan. Dhimma kanarratti qajeelcha poolisii godina Harargee bahaa dubbisuuf yaallus ammaaf hin milkoofne. Qajeelchi poolisii godina sanii dhimmi kun qoratamu jira jechuudhaan BBC'tti himu odeeffanne. Duuti Muhammad Amin namaan ta'uu shakkii akka qaban maatiin BBC'tti himanii jiran. Kanaan dura ABO'dha jaamee hidhamee akka tures maatiin ni dubbatu. Obbo Muhammad Amin abbaa ilmaan lama akka ta'e himamee jira. Godina Harargee bahaa aanaa miidhagaa tolaatti humnooti nageenya mootummaatiin namoonni nagaan lama ajjeefaman jedhu jiraattonni. Ajjechaan kun guyyaa Idaal Fixrii raawwatame jedhanii jiru. Bulchiinsi aanichaa ammoo rakkoo nageenya uumame keessa namoonni kunneen rukutamanii jedhee jira. Udii Musaa dabalata qaba. Godina Harargee bahaa aanaa miidhagaa tolaa araddaa baadiyyaa nagee miidhagaa jedhamtu keessatti qaama nageenya mootummaa aanicharraa gama araddaa baadiyyaa kanatti bobbaafameen guyyaa Iida Soomanaatiin namoonni nagaa lama ajjeefaman akka jiran namoonni naannicharraa dubbifne ni komatu. Abbaan jaarsin nama guddaa isaan da'oon jechuudha. Nama lameen deebilee nam tokko illee hin doone poolisii jirtuu fi milishaadha. Qaama milishaa jaaniiti milishaa keessaa warra fudhatanii maallaqa balanii tokko jira. Qaama sanii fi poolisii wal keessa naqaniiti ittiin dhuunfaasan jechuudha. Namni aanaa miidhagaa tolaa irraa bilbilaan dubbifne kun mootummaan labsii yeroo muddamaa vaayirasii koronaa ittisuuf labsame jalatti da'achuudhaan lubbuu lammiiwwanii galaafachuun sirrii miti kan jedhan. Yeroo kanattis hawaasni aanichaa sodaa fi yaaddoo nageenyaa keessatti kufee akka jiru dubbatu. Haalli amma deemamaa kun jiru kun haala sirriitiin dhibee koronaatii fi
dhimma salaasa dhorguu kanarra diddi gala godhatee kana fakkeeffatee namoota lubbuu balaarra buusuun kun waan sirriitii miti akka kunirraa dhaabbatamuu qabaa waan jiru jechuudha. Bulchaan bulchiinsa aanaa miidhagaa tolaa obbo Taajuddiin Abdukariim ammoo gama isaaniitiin walitti bu'iinsa naannichatti guyyaa san uumameen lubbuun nama lamaa dabruu himanii yeroo kanattis rakkoon nageenyaa uumame manguddoota biyyaatiif qaama dhimmi ilaaluun furamaa akka jiru dubbatu. Kallattiidhaan caasaa nageenyaatti utaalanii meeshaa waraanaa isaan qabasan irraa fuudhuutti haalatti deemamaa yeroo dhufu meeshaa waraanaa harkaa qaban gama samiitti qabanii dhukaasaadhaa dura deemaadha. Osoo jiranii akka carraa ta'ee rasaasni nama rukutee jira. Godina Wallagga Lixaanaa Laaloo Assaabbiitti haati ilmaan afurii addee Amsaaluu Guddataa raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamuu hime abbaan warraa ishee Miratee Imaanaa. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa miidhaa isarraanis akka ga'e OMN itti himee jira. Addee Amsaaluun utubaa manaa waan turtee fi gargaarsa biraa waan hin qabnee fi uummanni Oromoo akka isa cinaa dhaabbatu gaafatee jira. Maamir Siraajitu dubbise. Miratee Imaanaa abbaa warraa Amsaaluu Guddataati. Haati warraa kee akkoo Amsaaluu Guddataati. Amsaaluu maaliif ajjeesan? Amsaaluu maa tokkollee isaan qabdu nama maatii guddistuudha. Yeroon fayyaa qabu humnaan injooree kannaba. Torban duraa waraanni raayyaa ittisa biyyaa bishaanii asirra darbeera argite. Kan arginaani. Ergasii booddee hin argine reebanii macaccabsanii hojiin ala ta'ee tamuutu hin jiru. Isheen immoo bokkaa roobee jennaan midhaan sanyii boqqolloo buuftee utuu isheen sanyii buufataa jirtu daa'ima waggaa tokkoo baattee ni buusuu dhaqxe. Ergasii booddee dhukaasii tokko dhuka'ee galla lama miti raayyaa ittisa biyyaa ta'u dhukaase. Dhufanii nama daa'ima lafatti argu daa'ima waggaa tokkooti rasaasaan aanii ajjeesanii. Ati mana turte yeroo san? Manan ture hin deemne naman ture naannoo manaa danda'ee deemee fagaachuu hin danda'u waan ta'eef manuman ture. Yoomi silaa? Guyyaa gaafa kan isaa. Amsaaluun haadha ilmaan meeqaati? Ijoollee dubaraa lamaa fi dhiira lamadha. Isheen dubaraa isaa biraati. Dubara waggaa tokko reefu waggaa tokkodha. Ani harma ofiisu. Ani beela ishee beeku mucaan kun haadha ishee malee mucaan amlee hin mi'eeffatin jirtu narraa galaafatanii haadha. Wanti hin galu hin qabu waan hin qabu hin jiru jedhamu maal hin godha. Otuun du'eera ta'ee otuun du'e ofii du'eera ta'ee isheen haftee ta'ee daa'ima guddisti beeku abidda natti qabsiiste ofii isheetii malatte waan hin godha. Uummata maal jettare uummata Oromoo? Uummanni Oromoo nama gargaaru kaleessa fi beekaa gaafan dhukkubsattullee hojiitti bahuu dadhabu yommuu fayyaa qabutuun waraana kanaan reebamin na gargaaraa ture ammuma danda'u rakkina koo ilaalee miidhama koo ilaalee na gargaaraa ture. An abdiin qabu waaqaaf uummata Oromoo waan ta'eef uummanni miidhama koo kana argu waan isaaf danda'ame akka bukkee dhaabbatu dhaamsa dabarfata. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Ganjiitti dargaggoo Lalisaa Tafarii humnooti nageenya mootummaan ajjeefamee jedhu maatiin bifuma fakkaatuun godina Qeellama Wallagga Aanaan Filootis dargaggoonni sadi mana fuudhamanii humnooti nageenya mootummaan ajjeefaman jedhan jiraattonni komatu. Dhimma kanarratti hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannoo Oromiyaa Obbo Getaachoo Baalchaa dubbifnee turre. Obbo Getaachoo Baalchaa namni nagaan kamumtu qaamuma kamiinuu ajjeefamuu hin qabu jedhanii jiru. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti lammiileen kunneen ajjeefamuu qubumaa qabdu. Namoonni nagaan guyyaa guyyaadhaan akka uummanni jechaa jiru uummanni jechaa jirutti ajjeefamuu quba qabdu. Dafii jechaa jira humna mootummaas haa ta'uu humna riphee loluunis haa ta'uu namni kamuu sababa kamiinuu du'uun isarra hin jiraatu. Yakka yoo hojjete yakka hojjeteen seeraan gaafatama malee utuu ittiin murtaa'in du'uu hin qabu. Kun dhaga'amaa jira duuta akka kana.
Kanaaf amma namni ati maqaa dhoofte kunis haa ta'u namni biraanis sababa sanaan iddoo sanatti du'eera kan jedhamu sababa namni walitti qabatuuf ni hidhatee jiru walitti qabatuuf namni nagaan uummanni nagaan qeesaatti du'uun isarra hin jiraatu buqqa'uun isarra hin jiraatu rakkoo kana kan qunnamaa jiru. Kanaaf qulqullaa'uu qaba iddoo san jedhamu sana qeesa naati humni waraanaa mootummaa yookaan humni nageenya mootummaa fuudheera taanaan maaliif ajjeefame yoo dhugumaa humna nageenya mootummaatu fuudhe ta'e. Yoo humni mootummaa nageenya mootummaan fuudhin immoo namni kun maaliif du'e kan jedhu beekamuu qaba. Eenyuun haa ta'u namni du'uun isarra hin jiraatu kan jedhutti walii gallaa dirribsa. Qaamolee garaagaraa maatiin jalaa ajjeefame dubbisaa turre namoonni yaada nuu kennan keessattuu humnooti nageenyaa mootummaatiin namoonni akka ajjeefamaa jiranidha. Egaa uummanni kan nutti himaa jiru qaamni uummata nagaa kana ajjeese yoo qaama mootummaa ta'e yakka dalagame kanaaf eenyutu itti gaafatamummaa fudhata? Abbaa gocha sana raawwatetti itti gaafatama mootummaas haa ta'uu abbaa kamiinis haa ta'uu nama ajjeesuudhaaf mirgi kan kennameef hin jiru. Kan naannoo sanatti hojjetamaa jiru hojii nageenya mirkaneessuuti. Nageenya yeroo inni immoo lubbuun namaa akka hin duuneef nageenyaan bayya akka inni galu gochuudhaaf humni mootummaa kana godhaa jedhee namanu. Mootummaan irra deddeebi'aa waan jechaa jiru nageenya uummataa eeguudha. Uummanni immoo caasaan mootummaa humnootiin nageenyaa mootummaa nu ajjeesaa jira jedha. Kana maal jettu isin? Uummatatu jedhe moo nama biraa jedhee aniifis siifis inni kun qulqullaa'uu qaba. Maatiidha nuti amma kallattiidhaan maatii dubbisaa turre bilbilaan ragaawwan garaagaraatti waraabnee qabna maatiidha kan dubbisaa turre maatiin humnootii nageenyaa mootummaatu nu ajjeesaa jira humnootii nageenyaa mootummaatu nu dararaa jira humnootii nageenya uummataa eega jedhame ajjeecha akka kana uummanni nurraan gahaa jira yoo jedhe akkamitti waliin deemuu danda'a dhimmi kun? Amma isinis odeeffannoo namarraa dhageessanii haasa'aa jirtu. Anis odeeffannoo amma nuti amma fakkeenyaaf Lalisaa Tafarii nama jedhamu amma kaleessa maatiidha dubbifne. Maatiin egaa qaama odeeffannoo dhimma sanarratti qabaatu maatiidha odeeffannoo kana kan nuu kenne odeeffannoo qaama sadaffaatirraa iyyuu mitiyyuu kan argataa jiru. Kanaaf qaamni mootummaa nageenya uummataatiif saga jedhame nageenya uummataa balaa keessa gaafa bu'u mootummaan naannoo Oromiyaa akkamitti dhimma kana ilaalaa jira? Nageenya uummataatiif hojjetaa jiraansiin jechaa jira Mallasa yoo dhageesse. Nageenya uummataatiif hojjechuu jechuun kallattii tokkoon namni rakkoon irra ga'e sun maal inni maatiin sun uummataan isaanii maal inni rakkoon isaa ibsaa jiran kun dhugaatti maatiin namni ajjeefame jedhamu kun manaa fuudhamee hidhamee ajjeefame moo akkuma isaan jedhan kana miidhaan humna nageenya mootummaatiin irra ga'e moo qaama biraa harka keessaa qabaa kan jedhu qulqullaa'uu qaba bara. Waldiddaa qaamaa hidhatee bosona jiruu fi humnooti mootummaa gidduu jiruun gaaga'amni uummatarra gahaa jiraachuus himanii jiru. Godina Wallaggaa Lixaanaa Laaloo Assaabbitti namoonni waajjira poolisiitti hidhamanii jiran dhibee garaa kaasaa fi saaxilamanii rakkoo fayyaa keessa jiru jedhan jiraattonni beenyaa shiiramu dabalata qaba. Godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabitti namoonni sababa siyaasaan waajjira poolisii aanichaa magaalaa Innaangootti argamu keessatti hedduminaan hidhamanii jiran dhibee garaa kaasaa hammaataa ta'een qabamanii buufata fayyaa magaalaa Innaangootti yaalamaa jiraachuu isaanii jiraattonni bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Namoota dhibee kanaan qabamanii jiraniif addatti yaalumsi gaatee taasifamaa fi jiraachuu dhabuun immoo dhibichi namoota kanneen birootti daddarbuuf carraa bal'aa ta'e qabaachuun isaa kan isaan yaaddise ta'uu jiraattonni kunneen ni dubbatu. Hidhamtoota kana waraanni yaasee gara buufata fayyaatti geessa ture. Yeroo kana maal akka ta'e nuun galle ergasii yaafannee namoonni kun dhukkuba garaa kaasaa hamaadhaan qabamanii akka jiranii nuuf odeessanii. Dhibeen kan irratti mul'ate namoota waajjira poolisiitti hidhamanii jiran irratti mul'ate. Haga ammaatti hidhamtoota nama 18 irratti kan kun mul'ate. Gaafa gara buufata fayyaatti geessanii mallattoon kun mallattoo wal fakkaataadha. Hakiimonni illee baay'ee sodaa keessa galuudhaanii dhibeen kun gara koleeraatti illee deemuu danda'a jedhanii kan isaan dubbachaa jiran. Hakiimonni yaala amma danda'an godhanii dhibeen kun dhibee hamaa ta'ullee itti himanii namootarraallee akka heddanii mana qofaatti illee akka gashan dhibeen kun daddarbuu danda'a sodaa jedhu hakiimonni akka qaban itti himanii jiru. Garuu raayyaan ittisa biyyaallee kanallee akka jecha ogeessa tokkotti utuu fudhatiin hidhamtootuma kanaan dura jiranitti dhaqanii dabalanii jiru. Egaa dhibeen kun egaa dhibee koleeraatti shakkama daddarbuu danda'a jedhamee itti sodaa guddaa kan qabu hakiimonni illee. Yeroo maatiin gaafatu kanatti illee lakki dhibeen kun salphaadha. Inni isa jechuun illee mootummaan illee quba tokko utuma beekanii illee cal jedhanii jedhiisaa jiru. Namoonni kun illee kanaan dura reebichi hamaan irratti gaggeeffamaa waan tureef qaamni isaanii illee dhibee kan damdammachuu illee kan hin dandeenye ta'uu isaaniiti. Namoonni maatii deemanii dubbisanii jiru. Namoonni kun illee fooyyeensa tokko illee hin qabanii edda galgalallee arga nama odeessa argannee turre garaa kaasaa hamaa keessa kan bulanii haga peestaaliitti illee
teessaa haga wal ga'uu dhabutti kan sagaaraa ba'aa turan halkan kana guutummaa. Dhimma kana qulqulleeffachuuf gara itti gaafatamaa waajjira buufata fayyaa magaalaa Innaangoo kan ta'an obbo Lalisaa Taammaneetti bilbilee turre. Isaanis dhimmicha qulqulleeffadheen isinitti himaa deebisaa naaf bilbilaa jechuun wayitaa deebifnee bilbiluufitti garuu walga'iirra jiraachuu nutti himani. Hello, nagaa jirtu obbo Lalisaa? Bulchaa bulchiinsa aanaa Laaloo Assaabii kan ta'an obbo Gammachiis Dabalaa dhimma kana gaafachuuf irra deddeebiin gara isaaniitti bilbilus bilbilaa harka isaanii jiru hin kaasanii. Godina Shawaa Kaabaa hidhaa bu'aa bootetti humnootiin nageenya mootummaadhaa fi dararaan irraan gahaa jira jedhu jiraattonni. Durataan waajjira Koongiresii Federaalawaa Oromoo obbo Masgabuu Ayyaanoo waajjira isaanii keessaa butamanii achi buuteen isaanii hin baramnes jedhamee jira. Baatii duraan namoota hidhaman keessas dargaggoonni 2 ajjeefamanii reeffi isaanii gara qe'eetti deebi'ee jechuun jiraattonni komatu. Lalisa Idriis dabalata qaba. Habaanaa dagam keessatti humnoonni nageenyaa hidhaa fi reebichaan hawaasa dararaa akka jiran jiraattonni OMN itti himan. Akka namoonni yaadanuuf kannan qaamoleen nageenyaa aanichaa labsii yeroo muddamaa sababa vaayirasii kooronaatiif labsame dohoo godhachuun namoota hedduu gandoota garagaraa keessaa gara mana hidhaatti guuraa jiraachuu dubbatan. Addatti ammoo baatii tokko dura namoota hidhaman keessaa namni 9 ol yeroo ammaa kana eessatti akka hidhaman baruun hedduu nutti ulfaatee jiran. Namoonni kunneen eessatti akka hidhaman caalmaa lubbuun jiraachuu isaaniitiyyuu waan mirkaneeffanne hin qabnu jechuun dubbatan. Rakkoo ammaata jira amma beekta maanguddoota baadiyyaa keessa jiraniyyuu maanguddoota achi baadiyyaa keessa jiranu hawwee fidaa jedhanii dabadabanii namoonni du'aa fi jiruu gadduu jiran. Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti hidhaa fi reebicha akkasumas ajjechaan guyyaa guyyaan uummata irratti raawwatamaa jiraachuunsaa gabaasa miidiyaalee garaagaraa ta'ee itti fufeera. Gochi ciiggaasisaan kun kan yeroo kamiyyuu caalaa akka warriiqachuun ulfaatutti gatiitti gad nu qabaa jira kan jedhan jiraattonni Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa gad baanee nagaan ol deebi'uuf yaaddoo hamaa keessa gallee jirras jedhu. Koomaandi poostii sababa vaayirasii koronaan labsame da'oo godhachuudhaan qaamoleen nageenya mootummaa fi humni addaa Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa bakkeewwan garaagaraatti ajjechaaf reebicha hamaa nurratti raawwataa jiru kan jedhan jiraattonni aanaa hidha bu'aa boocee namoonni poolisiidhaan butaman hedduun yeroo ammaa kana bakka isaanitti hidhamanii jiranillee quban qabnus jedhu. Dura ta'aa waajjira Koongiresii Federaalaa Oromoo aanaa hidha bu'aa boocee obbo Masgabuu Ayyaanoo torban dura waajjira keessaa humna addaa Oromiyaan qabamanii yeroo ammaa kana eessatti akka isaan hidhamanii jiranis wallaallee jirraa jedhu jiraattonni kuni. Godina Shawaa Kaabaa Saraalee aanaalee 10 bulchiinsa magaalaa tokko qabdi. Kana hunda isaa keessatti magaalaa baadiyyaa toonasiin halkanii guyyaa hidhaa fi dararrii reebichi fi miidhaan qaamaa akkasumas hidhaan seeran alaa uummata irratti gaggeeffamaa jira. Haa ta'u malee godinni kuni keessatti godinoota akka aanaa iyya gulallee aanaa hidha Giraar Jaarsoo bulchiinsa magaalaa Fiichee Kuyyuu Garba Gurraacha akkasuma Darraa akkasuma aanaalee olloota isaa jiran kan akka Dabra Libaanus kan akka Gosoota keessatti hidhaan ilmaan Oromoo irratti jimlaadhaan gaggeeffamaa jiru. Reebichi humnaa olii gaggeeffamaa jira. Kana qofa osoo hin taane miseensi paartii karaa nagaa gaggeessan kan Koongiresii Federaalaa Oromoo qabamanii hidhamanii dararamaa jiru. Durataa kan hidha bu'aa bootee Masgabuu jedhama. Biiroo Koongiresii seenaniituma qabatanii butanii deemanii erga butanii deemaniis immoo akka seeratti mana murtiitti yakka nama hojjetan dhiyeessuu qabaniyyuu amma maatiinis miseensi keenyas olii gadi kaachaatii barbaadaa jiranii lafa isa ittiin geessan hin beekamu. Hanga ammaatitti bakka inni jiru hin beeknu. Qaamoleen nageenyaaf poolisiin humna addaa kun hayyama mana murtii malee halkanis ta'u guyyaa mana jiraattotaa cabsuun sakatta'iinsa raawwatu. Sakatta'iinsa boodas miseensa maatii hidhuu fi reebuun akka malee jabaatee fala jireenyaan urkatti dukkaneesseera kan jedhan jiraattonni kun torbanoota dura godinicha keessaa aanaa Kuyyuutti nama maqaansaa Habtaamuu Alamuu jedhamu qabanii erga hidhanii booda mana hidhaatii baasanii ajjeesan kan jedhan godinichuma aanaa Gullalleerraa immoo Amaanaa Daadhii nama jedhamu maatii isaa biraa qabanii erga hidhanii booda reebicha irratti raawwataniin miidhamee reeffisaa gara maatiitti deebi'es jedhu jiraattonni OMN'if bilbilaan yaada isaanii kennan kuni. Sirni amma jiru sun immoo san caalaa ta'aa jira beektaa oduu ragaa tokko qabaatiin shororkeessa ratiin jedhee biiroo raasii fudhatee maqaan ta'an sitti maxxansee isaan qofaa miti wanti godhamaa jiru maaliin galgala humni amma reefu leen jedhee addaa poolisiin kun halkan mana namaa seenanii meeshaa qabda jedhanii akka barbaadanii cabsanii seenu keessattuu warra koongiresii ta'an
warra isaan ittiin warra bilisummaa paartiitti warra amanuu hin barbaanne harka seenanii dararaa jiranii. Maatiin isaanii as buutee namoota kanaa dhabanii rakkachaa fi rakkoo yaaddoo hamaa keessa jirra. Miseensota kana kan qabe nageenya mootummaa fi humna tika killiyyuu hayiloo yookiin humna addaa poolisii naannoo Oromiyaatiin qabamanii kana qofa don taane aanaalee kuyyuu keessatti manneen jiraattotaa gubateera. Akkasuma qotee bulaan akka lafa isaan qotan dhorkamanii jiru. Akkasuma hidhamanii dararamaniiru. Mucaan tokko namni amanaa daadhii jedhamu kuyyuu ganda guyya cabaree jedhamu keessatti kan qabamee ture. Ji'a tokkoof mana hidhaa ture. Iji isaa reebamee badee dugdi isaa cite akkasuma qaama saalaasaa miidhanii du'ee gaafa guyyaa 4-9 bara 2012 awwaalamee jira jechuudha. Qaamni mootummaa kanaan uummata dararaa jira. Kana dura yoo namni hidhames ta'e yoo ofii keenyaa hidhamne carraan lubbuun deebi'anii galuu ni jira ture kan jedhan namoonni kun amma garuu ilmi Oromoo fayyaa guutuun hidhamee ajjeefamee gara qe'eetti yoo deebi'u argaa jirras jedhu. Komee hawaasaa kana qulqulleeffachuudhaaf bulchaa aanaa hidhabuu abootee obbo Biraanuu Ndaasha'uuf irra deddeebiin bilbilus bilbila nurraa kaasanii nu jalaa callisuun deebii nu dhorkatanii. Godina Shawaa Kaabaanaa dagamitti humnootiin nageenya mootummaa dararaa nurraan gahaa jiru jedhani jiraattonni. Komii jiraattotaa kana qulqulleeffachuudhaa fi bulchaa godina Shawaa Kaabaa obbo Biraanuu Ndaasha'utti bilbilee OMN irraa itti bilbiluu itti himnaanee bilbila cufatanii. Leelaa Jibriil dabalatasaa qindeessiteetti. Nama hedduudha. Sanirraa kana qeerroo waan isidhaniitti bakka kanan shaarki cabeetu oduu yaalamin akkamatti jedhee akka namni gaafanne dhorkan baay'eetu jiru. Achi keessaa amma bakka dararaamaadha kan jiru. Godina Shawaa Kaabaa. Godina Shawaa Kaabaa aanaa dagam keessatti humnoonni nageenyaa hidhaa fi reebichaan hawaasa dararaa akka jiran jiraattonni OMN itti himan. Akka namoonni aadanuuf kanan qaamoleen nageenyaa aanichaa labsii yeroo muddamaa sababa vaayirasii koronaatiif labsame dohoo godhachuun namoota hedduu gandoota garaagaraa keessaa gara mana hidhaatti guuraa jiraachuu dubbatan. Addatti ammoo baatii tokko dura namoota hidhaman keessaa namni 9 ol yeroo ammaa kana eessatti akka hidhaman baruun hedduu nutti ulfaatee jiran. Namoonni kunneen eessatti akka hidhaman caalmaa lubbuun jiraachuu isaaniitiyyuu waan mirkaneeffanne hin qabnu jechuun dubbatan. Rakkoo ammaata jira amma beekta kan maanguddoota baadiyyaa keessa jiraniyyuu maanguddoota achi baadiyyaa keessa jiranu hawwee fidaa jedhanii dabadabanii namoonni du'aa fi jiru gadduu jiranu nama hedduudha. Sanirraa kana qeerroo waan isidhaniitti bakka kanan shaarki cabeetu oduu yaalamin akkamatti jedhee akka namni gaafanne dhorkan baay'eetu jiru. Achi keessaa amma bakka dararaamaadha kan jiru. Godina Shawaa Kaabaa dagamirra wal gaafachuun hin jiru. Bakka barsiisota illee nama baay'ee hidhamee jira. Nama baay'ee rakkoo ammaata keessa jirra. Sababni isaan itti nama reebaniif maali? Sababni isaa waa'uma sabboonummaa Oromoo waan jedhudha. Isaan deeggartanii kan jedhudha malee abaaboo deeggartanii shanii deeggartanii jedhanii kan biyya dabadabaa jira. Kana rakkoon asirra jira. Rakkoon haala keenya kanarra jiru humnoonni addaa naannoo keenyatti yeroo dheeraa lama dhufan kun uummatni keenya baay'ee akka malee dararaa jiru. Mana hidhaa galchaa jiru. Mana hidhaa galuun osoo ta'ee jiru yookaan jiranillee hanga har'aatti hin beekne yaadni hin geeffamuu fi kan hin geeffamuu fi kanaafuu maatii waan isaanii baay'ee akka malee rakkachaa jiru. Yeroo isaan gaafachuu mana waajjira poolisii dhanni jiran asii deemaa jiran inumaayyuu nu doofisu haateenaa nutti baasanii minaa yookaan asii deemaa hin jedhu. Kanaafuu mootummaan kan labsiisa kana sababa dhibee koronaatiif garuu asitti raawwatamaa jiru uummata keenya dararaa mana hidhaa kana akkasitti ilaalaa jira. Komii jiraattota kanaa bulchaa godina Shawaa Kaabaa obbo Biraanuu Ndaashoo irraa qulqulleeffachuuf yoo bilbiluuf bilbila kaasee OMN irraa akka bilbila yoo itti himamu bilbila nurra cufee jira. Hello. Abiin. Akkam jirtan? Nagaan akkam? Bulchaa godina Shawaa Kaabaa Ndaashoo Biraanuu tiimi? Tole. Oromiyaa miidiyaa niitoork irraan si bilbilaa Leelaa Jibriiliin jaama. Hello. Hello. Godina Gujii baha magaalaa Oddoo Shaakkisootti namoonni galma keessatti hidhamanii jiru jedhanii jiraattonni. Namoonni OMN fi yaada isaanii kennanii haalli namoonni kunneen itti jiranii weerara dhibee koronaa fi kan saaxiluudha jedhanii jiru. Lalisaa Idris dabalata qaba.
hidhaa hammaataan bakka garaagaraatti ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru. Maqaa labsii koomaandii poostii sababa vaayirasii koronaan labsame da'atus hidhaa siyaasaati malee dhugumatti namoota seera labsichaa cabsan irratti kan godhamaa jiru miti jedhu namoonni bilbilaan komii isaanii himatanii. Carraa labsii koomaandii poostii kana sababeeffachuudhaan Oromiyaa keessatti hayyootaa fi namoota siyaasaa garaagaraa hidhuun akka malee jabaatee kan itti fufe yoo ta'u, seerota labsii koomaandii poostii keessatti caqafaman keessaa kan baay'ina namoota afurii oliin walitti qabamuu dhorku irra deddeebiin kan cabsaa jiru qaamolee mootummaa yoo ta'an, kan seerri sun irratti hojjetaa jiru garuu namoota siyaasaa fi sabboontota ilmaan Oromootis jedhu. Godina Gujii Bahaa keessattis barsiisotaa fi maanguddoota magaalattii hedduu labsii kana da'achuun qaamni mootummaa hidhee dararaa jiraachuu jiraataan magaalaa Odoo Shaakkisoo bilbilaan nutti hime. Hidhamtoonni kunniin galma guddaa magaalichaa keessatti walitti qabamanii baay'inaan kan hidhaman ta'uu kan dubbatu jiraataan kun, galmi namoonni keessatti hidhaman kunis galma mana hidhaa akka hin taane hima. Walitti danachuu namoota kanaatiif sodaa guddaa qabna kan jedhu namni kun, hidhamtoota sana keessallee dubartoonni jiraachuu caqasa. Haalli waliigala godina Gujii Bahaa yoos jiru baay'ee yaaddeessaa fi namoonni bahanii galuu dhabuu isaanirraa kan ta'e xiqqaatu waggaa 2 gahaa jiru. Manni keenya dararamaa jira. Mana hidhaa keessatti rakkatu jira. Inni addaa humna poolisii ofiin jedhee fo'amu tarkaanfiiwwan adda addaa irra deddeebiidhaan uummata tokkotaa jira. Kanaaf uummati keenya jiru baay'ee yaaddeessaa keessa jira jechuudha. Jiraattonni hedduun hidhamanii akka jiran dhageenye. Mee waan sana irratti akkam bakka isaanitti hidhaman quba qabdu? Egaa magaalaa Adoolaa Wayyuu galma laga dhuunfaa keessatti hidhamanii jiranii, waajjira poolisii magaalaa Adoolaa Wayyuus hidhamanii jiranii, waajjira qajeelcha poolisii aanaa Odoo Shaakkisootti hidhamanii jiranii, aanaa Gooroo Doolaattis akkasuma waajjira poolisii keessatti hidhamanii jiranii, magaalaa Nageellee keessattis akkasii namoonni baay'inaan hidhamaa jiru. Maatiin yeroo ammaa kana akkuma beekamutti koronaan kun biyya raasee jira. Haa ta'uti addaraasha san deemtee gaafachuu hin danda'ama. Haa ta'uti maatiin baruutti haaraa adda addaatiif saaxilamaa jira. Namni hojjetee nyaatatti hin jiru. Sababa hidhamuu namoota kanaa qulqulleeffachuudhaaf irra deddeebiin bulchaa godina Gujii Bahaa obbo Taaddalee Odootti bilbillus bilbila nurraa kaasuu diduun xumura irratti bilbila isaanii cufatanii. Dhimma hidhaa Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti geggeeffamaa jiruuf sadarkaa pirezidaantii ittaanaatti itti gaafatamaa kilaastera hawaasummaa kan ta'an obbo Addisuu Araggaa toora marsaa hawaasummaa feesbuukii isaanii irratti akka maxxansanitti Oromiyaa keessatti hanga ammaatti dhorkaawwan labsii yeroo hatattamaa tamsa'ina vaayirasii koronaa to'achuuf ba'ee cabsuun namoota socho'aa turan 1,600 ol to'annoo seeraa jala oolfamuu isaanii dubbatu. Akka isaan jedhanitti namoonni hidhamaa jiran labsii sababa vaayirasii koronaaf labsame cabsuu qofaaf yoo ta'u, faallaa yaada isaaniitiin garuu mootummaan ofii isaatiin labsii baase cabsee namoota danuu mana xiqqoo keessatti hidhaa, walga'iiwwan garaagaraa nama baay'ee hirmaachise bakka tokkotti geggeessaa, labsii kanaan daatee namoota siyaasa paartii biyya bulchaa jiru kanaan deeggarree hidhaa fi dararaa jira jechuun hawaasni komii isaanii irra deddeebiin OMN itti himaa turuun isaanii ni yaadatama. Egaan daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti daawwattanii qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.